Akam jirtan dhaggeeffattoota hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduu har'aaf qabannee dhiyaanne isinitti muummessifaana turane jirsoo wallooti. Oduu keenya jalqabaatiin waraanni bilxiginnaa badii takka malee maanguddoo ganna 55 ergaa hidhanii booda asii buutee dhabamsiisanii jiraachuun barame. Guutuun gabaasa kanaa akkatti aanutti isiniif dhiyaata. Maanguddoon ganna 55 badii takka malee waraana bilxiginnaatiin hidhamanii jiraachuun barame. Fiinxaleeyyiin Amaaraa fi waraanni ergamtuu bilxiginnaa maanguddoo ganna 55 badii takka malee ilma keessantu bosona jira jechuun yoo hidhan garri geessan dhabamee jiraachuun dhagahame. Lixa Shaggar Baabichaa keessatti waraanni faashistii Abiy Ahmad maanguddoo ganna 55 kan ta'an aadde Alamituu Naggaasaa kan jedhaman ilma keessantu bosona taa'ee nu lolaa jira jechuun ergaa hidhanii booda asii buutee dhabamsiisanii jiran jedhu maddi keenya gabaasanuuf laate. Mootummaan bilxiginnaa kufaatii irra jiru kun ilmaan Oromoo fi jaarsolee ganna 70 haga 80 jiran naasuu takka malee seenaa ilmaan Oromoo ukkaansuuf lafarraa duguugaa jiraachuun beekamaadha. Hidhattoonni Somaalee uummata Oromoo irratti dhukaasa bananii jiraachuun dhagahame. Hidhattoonni Somaalee uummata Oromoo irratti lola bananii jiraachuun barame. Hidhattoonni Somaalee uummata Oromoo irratti lola bananii jiraachuun dhagahame. Guyyaa dheengaddaa jechuun eebila 15 bara 2022 irraa eegaluun hidhattoonni Somaalee uummata Oromoo godina Baalee keessatti argaman irratti lola bananii jiraachuu maddi keenya madda nageenyaatti hime. Tibbana humni addaa Somaalee duula farra riphee lolaa jedhu keessatti hirmaadhaa jedhamuun Oromiyaa irratti yoo bobbaafaman kaanis didee deebi'uu fi kaanis achumaan akka dhaqeen hafuun ni yaaddatama. Godina Baalee aana gurra dhaamoleetti hidhattoonni Somaalee uummata Oromoo irratti lola bananii jiraachuun dubbatamaa jira. Akka maddeen keenya gabaasanuuf laatan jedhanitti lolli kun guyyaa dheengaddaa jechuun eebila 15 bara 2022 irraa eegaluun kan uummata nagaa irratti baname yoo ta'u ammas itti fufee jira jedhu. Basaastonni hedduun gara Finfinneetti bobbaafamanii jiraachuun beekame. Bal'ina isaa Umar Sabawaan qindeeffate qaba. Basaastonni hedduun gara Finfinneetti bobbaafamanii jiraachuun dhagahame. Basaasaa cimaa gaanfaa Afrikaa fi harka mirgaan pirezidaantii Somaaliyaa Mohaammed Farmajoo kan ta'e Fu'aad Yaasin basaastota Abiy Ahmed nama 500 oli Qaataritti leenjisaa ture Finfinneetti bobbaasee jiraachuu maddeen keenya himanii jiru. Namni kun hidhanni isaa Turkii fi MI6 waliin hariiroo cimaa kan qabuu fi biliyeenera akka ta'etu himamaa jira. Ajjeefamuu Siree Mokonnon waliinis yeroo maqaan isaa ka'u darbee ni dhagahama jedhu maddi keenya kun. Basaastonni amma bobbaafaman kunneen caasaa diinaa akka isaan jedhanitti shanee magaalaa keessaa kan qulqulleessu akkasumas abbootii qabeenyaa waraanicha deeggaran jedhaman kan basaasee hiisisuudha jedhu maddi keenya gabaasanuuf laate. Kanaafuu ilmaan Oromoo sabboontonnii fi abbaan qabeenyaa of eeggannoo godhaa ergaan jedhus goola hundaan darbaa jira. Egaa kabajamtoota hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kana gammaa daawwattanidha. Qophiilee madda nageenyaatti fufaan gama kiyyaan nagaatti isiniin jedha.